Jajjaabee ilmaan gootota ilmaan tooyitaa kam jettan maalli jajjala jirtan isaan keessa waan eegaltan abshiiruu jedhaan jannata kan quraana biyya qartan ganaalee akkatti fuutan caaltuu kireetti harkattan dawaa dhukkuba keenyaati tanaaf akkasin rarraatti qalbiin yaadaantii akkas laamummaa tanee harrumattuu mooma nubbii akkaataa jiruuf jireenya isaa rool modeela keenya nabii fakkeenya biraan barbaannullee hin argaannu qabii jabeeffachuutu nu baasa yookaan rabbi nurraa baasa abbii dawaa dhukkuba keenyaati tanaaf akkasin rarraatti qalbiin yaadaantii akkas laamummaa tanee harrumattuu mooma nubbii akkaataa jiruuf jireenya isaa rool modeela keenya nabii fakkeenya biraan barbaannullee hin argaannu qabii jabeeffachuutu nu baasa yookaan rabbi nurraa baasa abbii galaanni rabbi fataahu abbaan kana hunda isaa osoo inni mijeessini godhumaa huyyoom dandeessa waan baay'ee hojjechaa jirtan kun barata kun barsiisa asii dagarana oowwunini babaaf hin callisa arraas deebinee walgaarree rabbiin keenya nuufenaanii kan jiru waluma argame kan fakkaatti jiruuni anaa dhufu hundi keeysan bagaa dhuftan kan dhuftanii gammachuu ilmiidhaatanaas bagaa irraa qoodattanii sunnaa nabiitiin bareenne martuu warri arra eegne bagaa gammadde sinjaa martuu baguma gammaanne nuti filanneen fudhanne dinkaana rabbi nuuf kenne komboorachuu siif laafiinse faan shukrisaa kan daganne jajjaabee ilmaan gootota ilmaan tooyitaa kam jettan maalli jajjala jirtan isaan keessa waan eegaltan abshiiruu jedhaan jannata kan quraana biyya qartan ganaalee akkatti fuutan caaltuu kireetti harkattan dawaa dhukkuba keenyaati tanaaf akkasin rarraatti qalbiin yaadaantii akkas laamummaa tanee harrumattuu mooma nubbii akkaataa jiruuf jireenya isaa rool modeela keenya nabii fakkeenya biraan barbaannullee hin argaannu qabii jabeeffachuutu nu baasa yookaan rabbi nurraa baasa abbii dabarte carraan wallaalaa gootan barachuu amaalaa ganaawu irraa qafaalaa dhokootee nafinsi jaalaa tokko maayyaa hin afaalaa qaddaan bahee ni fashaalaa akkan nama waliin ifaalaa jiraadhaa jiru jaalala beetoota dhidhibaa qabda warraa hinileen gurguutaa qaddaa baasu sunnaa biitaa junee qashirkiidhaa maadaa bilaayuu machiilellaabdaa isaanillee qabnu soodaa dandeeysa waan feetan fiitaa ta'uu dandiifnu abada carraan diin rabbii baraachuu jabduudhaa beeki arkaachuun dhiisii wallaalaan rakkaachuu kanaaf tees kottu yaamichuu barattee itti hojjaachuun dirqama kayyoorachichuun oddaan hambisni laachuun amaalletti afeerraachuun harkaa lamaan hin qabaadhu dirrabbiin abjabeeffadhu yoon beene ammoo baraadhu wallaala ta'uu lagaadhu hin taa'ini tattaafadhu rabbii keetiin gargaarfadhu bakka inni geessa abdaadhu abdiin murittiin jabaadhu dawaa dhukkuba keenyaati tanaaf akkasin rarraatti qalbiin yaadaantii akkas laamummaa tanee harrumattuu mooma nubbii akkaataa jiruuf jireenya isaa rool modeela keenya nabii
fakkeenya biraan barbaannu illee hin argannu qabii jabeeffachuutu nu baasa dhugaa rabbii nurraa baasa dawaa dhukkuba keenyaati tanaaf akkasirratti qalbiin yaadaanti akkas lammummaa tanee har'umattuu mooma dubbii akkaataa jiruuf jireenya isaa rool modeela keenya nabii fakkeenya biraan barbaannu illee hin argannu qabii jabeeffachuutu nu baasa dhugaa rabbii nurraa baasa.